Yaa bara 2018 bilisoomneerraa Oromoon injifateeraa amma booda qabsoon xumurameera. Keessattuu immoo qabsoon hidhannoo xumurameera. Woboo bosona keessa deemuu kana bosonaa qabsaa otoo hin ta'in kan bilisummaa tiksu as wattaaddara Itoophiyaa keessa seenee Oromiyaa piroosii keessa seenee isin barbaachisaa. Warri bosona keessa jirtan koottaa galaa jedheera Jawaar. According to itti cabsaa jedhee wale uummata itti qare. Nan so that was his belief. Inni itti amana waan ta'eef gara isaatiin dogoggoran qabu. Garuu dhugaadha moo dhugaa mitiidha dubbiin nuti ilaaluu qabna. Dhugaan turre. Dhugaa waan hin turiniif sabni Oromoo achiin booda adamsamaara. Dhugaa waan hin turiniif Jawaar mataansaa ajjechaan yaalii itti irratti godhame. Dhugaa waan hin ta'iniif hooggantoonni kafaa'oo hidhaman. Dhugaa waan hin ta'iniif hooggantoonni ABO akkuma jiruun hidhaman. Dhugaa waan hin ta'iniif Abiyyi dorgommii tokko malee lafa Oromootti namoonni silaa mootummaa Oromiyaa ta'uu danda'an hundi manadhaa keessa galanii Abiyyi gooftaa ta'ee har'allee isuma kanaa wajjiin araarri haa bu'uu jedhama jechaadha. Beezikaalii wanni amma arginu kun maayin Abiyyi nu injifateera akkuma Abiyyi jedhisan. Abiyyi warra manadhaa keessa jiru kan hundumaan ayyaasa nan baasaa. Nama injifatame maal godhuu manadhaa keessatti tiksaa yoo didan ammootu iyyuu deebisee galchaa jedhee dhaadateera. Dhaamsi Jawaar amma yeroo ammaa dabarsaa jiru irra guddaansaa nuti injifatamneerra mo'amneerra. Namichi aangoo isaa fudhateera. Kana booda aangoo irraa bu'ii jechuun hin dandeenyu. Isuma akkuma jirutti fudhannee nu araarame jennee gooftaa kanaa wajjin haa araaramnuu fakkaata dhaamsi. So it is very wrong. Jaarmeeni oppositionii hojiin isaa maaliidhaa isa jedhu iyyuu gaafii keessa galchechaadha. Jaarmeeni oppositionii tokko yoo hooggansi tokko oppositionii kan faallaa isaa aangoorra jiraate waan gurguddaa lubbuu namaa hagana gahu ajjeesanii biyya balleessanii qofa otoo hin ta'in imaammata xixinnoo waa'ee barnootaa irratti waa'ee fayyaa irratti yoo dogoggora uumanii aangoo gadhiisii. You don't have the competency. Dandeettii gahaan qabdu uummata bulchuuf ittiin dandeettu dhiiban malee lakki achumatti sitti tiksan inni jedhu kunis gorsaa ta'uudha jechaadha. Gorsaa Abiyyi. Deeggaraa Abiyyi ta'uudha jechaadha. So kanaaf baay'ee dogoggora guddaadha. Qeerroo gargar diigeera isa jettan sana I don't think Jawaar ofii isaatii fedhii isaatiin qeerroo waan diiganatti fakkaatu. Wanti ta'e maalin yeroo 2015-16 qeerroo qabsoon godhamu san dogoggorri guddaan uumame OPDO'n waa hila qabsoo keenyaati hegereedhaaf isitu aangoo qabataa jedhameet OPDO'tti listiin ijoollee Oromoo akkuma jiruun kennameera. OPDO immoo akkuma bara dargiidha. Bara dargii Mayisoonii fi Aappaa keessa jiru wanni fixaniin warri barate silaa dargii dhiibbuun isaa malee ufuma isaaniitiin listii olii kennee nama ficcisiisan. OPDO'n listii kana guurattee qeerroo Oromoo bifa adda addaatiin kaan mallaqaan bituudhaan kaan lubbuu ajjeesuudhaan kaan bu'aa isaatii wanni jechuudhaan kaan immoo gama daggalaatti dhiibuudhaan hanga tokko humna qeerroo laaffisuu yaalte malee I don't think Jawaar ofii isaatii itti yaadee humna qeerroo laaffisuudhaaf waan godhe natti hin fakkaatu. Dogoggora inni OPDO he even said it was a willful ignorance. OPDO aangootti fiduun keenya fedhii maanii jedhee beeke. Willful ignorance dha. Garuu amaneera gaaf tokko. Amma mootu jedhee kana itti boonaa jedhee akkas gochuu kiyyaaf. I don't think waan badii qabutti boonuun sirrii natti fakkaatu. So mootummaa kursii jalatti qabna inni jedhame kun hundumtuu dogoggora loyalty to OPDO. Chirraa madda dubbiin kun. OPDO of loyal ta'uu santuuyyuu willful ignorance kanas fide. Bilisummaan dhufte jechuu kanas fide. Woboon haa hiikkatu kan jedhu kanas fide. It is the support that he and his group. Amma Jawaariin irraa dubbanna malee tiimiidha kuni beek. Raabaadorii kana guutuu irratti warri caccee haasa'aa ture sun that team is equally responsible. OLC walgahii OLC irratti namoota ani qaamaan wal argee karaan deemaa jirtan kun ijoollee sirrii miti. Lakkisaa wanti kun haa caalu jedhe jira. Haa qajeelu jedhe jira. Dr. Ittaanaan fakkeenyaaf namoota san keessaa tokko. Otoo bakka takkaatti walitti dhufnee wajji haasofnee I remember what I told him and the response. So inni kuni waanuma itti yaadamee godhame dogoggora toon tahin willful ignorance OPDO'n qaama furmaataa nuu taate jedhamee OPDO'dhaaf simpatii qaban. Kan ammootu Itoophiyaa Dimookiraasii achi keessaa dhufa jiru irraa ta'e. So hegereedhaaf kana keessaa ba'uun nurra jira. An akkanatti fakkaatutti hawaasni keenya waan jajjaba ta'e kan irratti Oromoo walii galuun jira jedheetiin nan mul'atu jira. Tokko nuti seenaa qabna akka sabaatti. Seenaan nuti qabnu kun kan bilisummaa kan walabummaa kan birmadummaas tureera.
gaafa Oromoon ofii isaatii of bulchu sirna ofiitu hin bulu, beekumsa isaatii hin bulu, aadaa isaatii hin bulu, afaan isaatii hin bulu tureera. Seenaan lammaffaadha ammoo sirna gabrummaa jalatti kuufnee sirni gabrummaa aadaa isaa nurratti ijaarate, afaan isaa nurra ijaarate, qorqalbii gadhaantummaa hawaasa keenya keessa ijaaree qabeenya keenya saamee caasaa siyaasaa keenya diigee sirna bulmaataa keenya diigee ka keessa jirru kana jechaadha. So history kanarra waliigaluu danda'u qabna. We have to agree on our own history, both the history of Oromo independence and then also the occupation. Tokko. Lammaffaa haalli har'a keessa jirru kun the current condition in which we are is not our own making. Maaliif sirna kolonializimii kanatti nutti ijaare, nurratti ijaare. Wallaalchisuudhaan isan nurra ijaare, akka Oromoo wallaalu akka inni waliin qabanne, wal jibbaa isan nurratti ijaare. Caasaa Itoophiyaa jennu kana the framework dallaa Itoophiyaa kan irratti wal falminu kana sirna gabrummaa kana nurra ijaare. Hacuuccaa har'a keessa jiru kana isan nurra ijaare. Jibbaa nama ajjeechaa isarra nu ijaare, saamichi isarra nurra ijaare. Haala keessa jirru kana nu miti kan godhate, it is not our own making kan jedhurra waliigaluun nurra jira jedhee yaada. Qabxiin lammaffaa. Kanarratti egaa waliigalleen booda qabxiin sadaffaa haala keessa jirru erga ofii keenyaan ijaaratin kana keessaa bahuu qabnaa kan jedhurratti waliigaluun nurra jira jedhee yaada. Haalli kun nuuf hin taane nuti isin ijaaranne haalicha kana keessaa bahuu qabna isa jedhu irratti Oromoo waliigaluu qaba jedhee yaada. Kana keessaa bahuu qabnaa irratti yaada lamaan argama. Tokko dallaa nurratti ijaarame nullee ijaarachuu dhabnu. Dallaa nurratti ijaarame kana akkuma taane garasi jallataa garasi jallachaa maqaa riiformiitiif gara maaliitiin keessatti haa jiraannu yaada jedhu argaa. Inni lammaffaadha lakkii dirqama hin qabnu. Dallaan kun durumayyuu numa saamuudhaaf, eenyummaa keenya xiqqeessuudhaaf, gadhaantummaa nurratti habaqaaluudhaaf, afaan keenya nu wallaalchisuudhaaf, nuus wallaalchisuudhaaf, akka nuti fi murteeffanne nurratti ijaarame waan ta'eef, dantaa nama biroo guutuudhaaf ijaarame waan ta'eef, dallacha kana ofirraa diignee sabni keenya abbaa barbaade wajjin akka barbaadetti akka jiraatu bilisummaa isaa dhugoomsuu qabnaa kan jedhu yaada lama wal maddii deemaara. Dhimmi waa'ee Itoophiyaatiif dhimmi Oromiyaa bakka kana jirti jechaadha. Hegeree irratti jechaadha. So isa keessa jirru isa keessa dabarree waliigalleerra isa keessa jirru waliigalleerra isa hegeree irratti waliigaltiin dhabamuu arga jechaadha. So kuni akka dibeetiitti hawaasatti dhiyaachuu danda'a. Akka uummatatti maaltu faayidaa sii qaba isa lamaan kana keessaa? Dallahuma kana keessatti suphaadhaan waa argachuu ni dandeettu hin dandeettu. Dallaa kanaa wajji alawoo baatee irra sii hojja kan jedhu intellectualiin Oromoo wal falmuu danda'a. Yaada wal falmisiisuu dandeenya. Sabni achi keessaa bu'aan isaa kamtu naa gaariidha kan jedhu murteeffachuu akka danda'u. So dhimmi Itoophiyaa bakka kana dhufa jecha yeroo kana dhufa. Namoonni Itoophiyaan Oromoodhaaf bu'aa qabdi jedhan yoo jiraatan taate haa falman. Sabichi haa dhaga'u. Lakki yeroo Itoophiyaan faayidaan qabdu keessa jiraachuun walabummaa Oromiyaatti dura nuu gaaree kan jedhus haa dhiyeessan. Sabichi haa dhaga'u. Uummanni haa filatu. Mirgi murteeffannaa bakka kana dhufa. Nu keessatti nagaa uumuudhaaf sababaan guddaan mirgi murteeffannaa nu barbaachisuuf tokko yaadonni lamaan kun waan wal falmaa jiraniif murtii isaa ka kennu eliitii Oromoo otoo hin tahin sabni mirga isaa murteeffatee murtii haa kennu. Abbaan murtii uummata haa ta'u kan jedhu irratti waliigaluu barbaachisa jedha qabxiin sadaffaa kana. So erga yaada adda addaa qabaanne kafaa'oonis murteessuu hin danda'u Itoophiyaa keessa jiraachuu qabdan jedhe. Abaa'oonis murteessuu hin danda'u kophaa isaa Oromiyaa walaba godhuu barbaadan jedhe garuu yaada isaa himuu ni danda'a. Kafaa'oon ani filmaanni uummata Oromootiif kennu Itoophiyaa keessa jiraachuudha jedhe dubbachuu ni danda'a garuu murteessuu hin danda'u. Abaa'oon ani mootummaa walabummaa Oromoo opshinii kana uummataaf kenna jechuu ni danda'a garuu murteessuu hin danda'u. So waliigalleessa akka nuti walitti hin buune mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo it is a core tokko. Inni afuraffaadha. Erga mirgi hiree murteeffannaa irratti waliigalleen boodas sabni tokko mirga hiree murteeffannaa isaa mirkaneessuu ka danda'u yoo bilisa ta'e qofa. If you are not free, you cannot do anything. Hooggansa mootummaa irras filachuu hin dandeettu. Kun 2018 argina irra hooggana filachuu dadhabee uummanni mootummaa filachuu hin dandeettu jechaadha. Mirga hiree murteeffannaa hojiirra oolfachuu hin dandeettu. Qabxiin afuraffaa irra waliigaluun dura jiru maal? Sabni Oromoo akkuma waan barbaade godhatu danda'uyyuu bilisa ta'uu qabaadha. So the central focus for all Oromo organizations sabni Oromoo bilisa ta'uu qabarra waliigaluu qaban. Maaliif inni karaa dimokiraasiitiin aangoo dhufee aangootti filamuu barbaada jedhus ka diinagdeen achi keessaan haa dhuftu jedhus
yoo sabni bilisoomin isa filuu hin danda'u. Akkamiif fila? Filuu hin danda'u. So isaafis sababa bilisa ta'e isa barbaachisa. Inni karaa walabummaa deemeetiin achi sabni mirga murteeffannaa murteeffatu jedhus sababa bilisoome qofatu sagalee isaatiin waa'ee birmadummaa biyyaa murteessuu danda'a. So hunda keenyaafuu seentiraal poointii waa lama jechaan. Uummanni bilisoomu malee mirga hiree murteeffannaa murachuu waan hin dandeenyeef, mootummaa waan hin dandeenyeef hundi keenyaa wal taanee bilisummaa sabaatiin qabsaa'uu qabna. Humna cunqursaatiin araaramuu jechaa miti kun garuu. Bilisummaa sabaa humna cunqursaa irraa uummata bilisoomsuu irratti. So hojiin Kafaa'oo, hojiin Jawaar, hojiin Dr. Alamaayyoo, hojii Dr. Hambisaa, hojiin kankoo ka ta'uu qabu. Oromoota marayyuu uummanni keenya akka bilisa ba'u, humna cunqursaa kanarraa akka inni bilisa ba'u wajjin qabsaa'uudha. Inni biroo pirinsipila nu barbaachisa amma gaa Oromoo keessatti kanaan qabsoofna yoo ta'e sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessa jirama. Uummanni biraa kan intarestii qabu. Saboonni kunneen pirinsipiliin nuti isaanii wajjitti hojjechuu dandeenyu. Mirgi saboota hundaatuu kabajamee namuu mirga isaa ofiin murteeffachuu danda'a irratti alliance uumna jechaadha. The basis for the alliance with all nations and nationalities, you have the right to determine your right. Isin mirga qabdu, mirga hiree murteeffachuuf. Oromoonis mirga qaba. Namuu waan ofii barbaadu murteeffate a union of free nations. Yoo fedhiin hawaasaa jiraate, yoo sabaa jiraate, yoo nuti feene yoo Oromoon fedhe yoo isinis feetan negotiationiidhaan yuuniyeenii wayiitii jiraachuu dandeenya. Hin feetan yoo ta'e bilisa baatanii jiraachuu dandeettu. Hin feeni yoo ta'e bilisa bahuu danda'u nurra jira yaani mirga saba keenyaa otoo komproomiisiin godhin waliigaltee barbaachisa jira. Waliin qabsaa'uudhaaf. Namni lakkii mirga keessan isin murteeffachuu hin dandeettanii dantaan kennan guutamu yoo isin mirga hiree keessanii murteeffattan tahe Oromoon saba guddaadha, saba bal'aadha, diinagdee guddaa harkaa qaba. Dantaan kennan guutamu mirga hiree murteeffannaa isin hin hayyamnu jedhu qaama cunqursaati jechaadha. Antaa dimookiraasii. Qaama mirga hiree murteeffannaati jechaadha. Akkuma Oromoo keessaa fi alatti sirratti qabsoofnu sirratti isa qabsaa'uun dirqama. Maaliif gabrummaa humnaan nutti fe'amtu abbaa fedharraa yoo fudhachuu hin dandeenye. The same thing applies to international communities. Ameerikaattis, Faranjiittis, Oromoon kan himu qabu maayin akkuma lammiileen keessan, uummanni keessan, sabni keessan mirga ofii murteeffatee diinagdee ofii guddifatu, afaan isaa dagaagfatu, aadaa isaa, seenaa isaa barreeffatu, nutis akka ilma namaatitti fedhiin keenya keessaniin tokko. Qawween qabdan jettanii, humna qabdan jettanii, jaarmaa guddaan qabdan jettanii dhiibbaan nurratti gootaa tan ta'e mirga keenya nu saamaa jirtu. Warra cunqursaadhaaf nurratti fe'ame gargaaraa jirtu jennee addunyaas amansiisuun hojjechuun dirqama keenya malee waan Faranjiin kana feetu isa kana fudhachuu qabna, waan Faranjiin kana feetu waan Tigreen kana feetu kana fudhachuu qabna, waan Amaarri kana feetu kana fudhachuu qabna gaafa jenne mirga saba keenyaa uummata irraa mulqinee ammas aayidiyama iliitii duratti jenne santu jirra oola jechaadha. Kanaaf sabni keenya kana beekee hubatee falmachuu qaba. Isa dichotomy qabsoo karaa nagaatii fi hidhannoodha? No, they are not in dichotomy. Wal opposing godhu jirri. Yoo kaayyoon isaa tokko ta'e, here is the whole point. Yoo wanti tutu qabsoofnuuf kuni ultimate goal waan tokkoof ta'e, yoo akka uummanni keenya bilisa bahu qabsoofna ta'e, yoo akka uummanni keenya mirga hiree murteeffannaa isaa akka dhugoomtuuf qabsoofna ta'e waliin faalleessu. Yoo garuu humnaan Itoophiyaa sirratti tiiksaa ta'e already wal faallessa. Maaliif ati hiikkachuu qabda jechaadha kaa Itoophiyaa namichi sun barbaadu akka isin tikfamtu. Maaliif hidhannoon kan kee Itoophiyaa san diiguu danda'a waan ta'eef sirratti qabsaa'uu danda'a inni akka ati hin jabaan akka ati humnaan godhan. Waan wal faallessu irratti karaa nagahaatii fi karaa hidhannootu nu tahe waliin deemuu hin dandeenyu baay'ee. Waan waliin faallessine kaayyoon keenya tokko taanaan garuu 100% lamaanuu nu barbaachisa. 100% shakkii tokko malee. Inni hidhannoos ni barbaachisa. In fact amma yeroo ammaa kanayyuu karaa nagahaatiin qabsoon godhamtu waan hin jirreef woboon kophaa isaa ifaajaa jira. Kophaa isaa itti rakkataa jira. So sabni keenya ka'ee falmuun karaa nagahaatiin 100% dhibbaa barbaachisa. Jaarmoonni karaa nagahaatiin qabsaanis hujiin woboon hojjetu akka complimentary gargaarsa deeggarsa argatu uummata kakaasuun woboo deeggaraa jechuun mallaqa akka kennaniif akka gumaachaniif gochuun mirga keessaniif dhaabbadhaa jechuun irraa eegama jechaadha. Wanni dhabame maaliin karaa nagahaatiin qabsoofna jecha Itoophiyaan tuni haa turtu jecha sabayyuu kakaasuu dhabuun wanni namaa galu fedhii dantaa warra nyaapha Oromootti guutamaa jira malee qabsoo karaa nagahaatiin deemaa jirtu tun hujiirra hin jirtu. Itoophiyummaa gadi jajjabeessutti deemaa jirti. Bilisummaa saba Oromoo dhaadhessaan jirtu. Har'amee jaarmaa Oromoo karaa nagahaatiin qabsaa jedhu keessa tokkichuma isaa
mirgi hiree murteeffannaa uummata Oromoo haa dhugomu kan jedhu dhageettu tokkichuma. Nan article 39 constitution Itoophiyaa keessa jira kun mirga saba kanaati, mirga uummata kanaati, hojiirra haa oolu nama jedhu dhageettu kan hin dhagin jettan. Hin dhageettan maali? Sodaa jira. Isin Itoophiyaa diiguu fi mataa isin buruqsina waan jedhaniif waan sodaataniif hooma takka dubbachuu hin danda'an jechaadha. Kan nuti barbaannu jararraa maaliin mirgi saba Oromoo otoo hin sharafamin fedhii dantaa nama biraa guutuudhaaf yoo ka deemtan ta'e walii galaan jirru. Akeeka isin qabsooftaniitii fi akeeka uummanni kun qabsaa'utu waliin deemaan jira jennee walitti himuudha malee there is no any dichotomy between the two. Karaa lamaaniinuu qabsaa'uu qabna. Bakki takkittiin maybe bakka itti irratti walii galuun hin danda'amne bakka uummanni murteessuu qaba jennu kana warra Itoophiyaa tiksuu barbaanna jedhuu fi lakki Itoophiyaa tiksuun nurra hin jiru jedhee warra dirqama nurra hin jiru jedhu san jidduutti uummanni haa murteessuudha. So otherwise conflicting guddaan hin jiru. Amma bakkeen conflicting guddaan dhalatu irra guddina keessattuu Itoophiyaa tiksuun it is the simplest way warra Itoophiyaa tiksana jedhuuf. Why? The institution is already there. The state is already there. Kuni warra qabsaa'uu irratti dhiibbaa guddaa qaba. Warra haqaan ummataaf qabsaa'uu irratti dhiibbaa guddaa wanti qabuuf maaliif? Itoophiyaan akka institutionitti biyya alaatirraa mallaqa argachuu dandeetti. Deeggarsa leenjii waraanaa argachuu dandeetti. Meeshaa waraanaa bitachuu dandeetti. Gorsitoota waraanaa argachuu dandeessi. Inni haqaaf qabsaa'uu inni bilisummaaf qabsaa'u kana ni argata hin argatu. Kana jechaan namni gara Itoophiyaa dhaabbate maal godha? Warra haqaan qabsaa'u kana irratti dhiibbaa guddaa geessa jechaadha. Kan nuti falmannuuf kan yaada kana dinnuuf qaama cunqursaa taatanii jirtu akkasitti deemtu taanaanii garaagarummaan keessanii fi mootummaan jiru cunqursaadhaaf akka obsinu akka uummanni keenya jala ciisu akka umrii dheeressuuf gochaa jirtu saamichi biyya keenya amma umrii dheerina keessa itti fufu akkuma Finfinnee nurraa fudhatan Oromiyaas nurraa fudhatama maqaa bilisummaa maqaa filannootiin inni deemu kun Itoophiyaa umrii dheeressee saba keenya institutionii umrii dheeressee institutionii shaamichaa saba keenya hiyyummaa fi wallaalummaa itti jajjabeessa malee bu'aa nuun fidu. Kanaaf karaa kana nutti hin jajjabeessinaa yaada kana. Yaada bilisummaa gara uummata bilisa baasu kan uummataaf dhaabbate wajji dhaabbadhaa. Warra lubbuu isaa kennaa jiru, warra lafeen isaa caccabdu, warra waan nyaatu hin qabne, warra waan dhugu hin qabne, warra yoo madaa'e wal'aansa takka argachuu hin dandeenye. Kana wajjiin yoo allaayin gootan gara bilisummaatti daddaftanii nu geessitanii sabni keenya immoo bilisummaa bira gahuu qaba kan jedhu wal falmiin bakka kanarraa dhufa malee dhimma birootii miti jechuu barbaade.